Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu ilmaan Oromoo idil addunyaa gubbaa jirtan hundi keessanuu anaa jiraatu. Baga jiraattan baga walumaan jiraanne jechuudha. Akkam jirtan nagaa qabdu fayyaa keessanii. Mee seenaa yaada waliif dabarsina. Yaada waliif qoonnaa yaada waliif dabarsina. Seenaa bayaa isiniin jenna. Akkam jirtan nagaa qabdu fayyaa keessanii anaa jiraatu. Qeerroo fi qarreen biyya alaatii fi biyya keessa jirtan hundi keessanuu akkam jirtu fayyaa keessanii anaa jiraatu baga jiraattan yeroon waan guddoodha itti dhufnee laallataanis walumaan jirra har'as borus jirra jirtu akkam jirtu bayaa mee as baya hangaas baatanii yaadachiisa waliif kennina waan jiru waliif qoonna waan jiru waan dhageenye waliif dabarsina seena Bagheera keessa jibbisiisu kana mee as ba'i bilisiginna as ba'i taruu kaate hin tarta as ba'i معروف مزيد ويلكم باقي لغانا أباتي بي
Etti fufa. Ne dhageettanii jechuudha. Baga jiraattanii baga dhuftanii warroonni dhuftan anaa dhufu baga nagaan dhuftanii isiniin jedha. Jirra jirtu akkam jirtu nagaa qabdu fayyaa keessanii anaa jiraatu irra deebi'uudhaan ashamaa harka fuunee jirra isiniin jenna. Kanatti aansuudhaan warroonni hin dhageen yookaan ammootu hin argin hin jiralle natti hin fakkaanne mumkin namni ilmi namaa tokkoo miti. Warri hin dhagayin dhagahuu qabdanilleedha. Akkasuma ji'aa fi aduu jechuudha guyyaa baroo jedhaniitiin haasawamaa jira odeeffamaa jira. Kanaaf akka of eeggattan namuu akka of eeggannu isiniin jedha. Ganama subii yookaan ammootuyyuu guyyaa gabbaataniitiin aduu akka laallee isiniin jechu jiranii namoonni hin dhagayin dhagaya asumaanii isiniin jenna. Kanatti aansuudhaan yaada keenyatti deebi'aa jechuudha. Biltsiginnaan har'allee borullee waan irra jirtu argaa jirtanii ammallee taanaaniin ilmaan Oromoo irraa ajjechaa fi yookaan ammootuyyuu saamichi akkasumas itti fufee jira. Hidhaanis itti fufee jira. Maaltu mala isiniin jenna mala kana qaatuma dubbannaa qaatuma haasoinaa har'a ammootuyyuu ka manni yookaan biyyoota gamtooman keessa idil addunyaa irraa yaada dabarfatanii jiranii hayyoonni jechuudha. Akkasumas amantii garagaraa haa qabaatan malee waliigalaan dhaamsa dabarfatanii jiran. Dhaamsa isaan dabarfatanilleen kan dhagayin hin dhageettan kunoo dhagaa jirtanii OMN irratti dabarsanii jiranii. Dabarsa isaan dabarsan kana ammootuyyuu dalagarra oolchuun qeerroo fi qarreen biyya keessa jirtan dhageettan waliif namuu dabarsaa wal dhageessisaa itti qophaayaa jaalannus jibbinus duuti waan hin oolleef karaa malletti du'uu irra gamtaadhaan ka'aa ofirraa qoladhaatii du'a taana jechuudha. Hundi ilmaan Oromoodha. Ni dhageettan ni agartan waan deemamaa jiru gocha abbaa torbee jetteetiin torba rabbi isii hin bulchini biltsiginnaan ijaartee fakkeessite ilmaan Oromoo irratti waan oofaa jiran namuu argaa jirtan dhagayaa jirtan. Erga dhagame erga argame erga ammootu wanni kun qabatamaan raawwatame oppidiyoon tama duri ofirraa kaasan malee ofirraa buqqisan malee akkuma wayyaanee sanitti tokkummaa ofii garsiisanii ofirraa fonqolchan malee isiin nu dhiiftu umrii kenna jechuudha. Waggaa 28 dhiiga ambaa dhiiga ilmaan Oromoodhaa dhiiga kenna dhangalaasaa turanii obboleewwan meeqa nu biraa fixanii obboleettii teenna meeqa fixanii abbootaa fi hawwata keenna meeqa dararanii meeqa fixanii amma ammootu birumaa dabraniitiin karoora biraa jijjiiratanii kaleessa oppidiyoodha
erga naammotu iyyuu deemteetiniin maqaa biraa moggaafatte maqaa meeqa moggaafatu isiiti isaan sanuma jechuudha saneen sanumaa jedhe daraareen tokko namni beeytanii hin beeytanii yoo ka beeytan taate saneen sanumaa oppidiyoomaa harreen harremaa sareen sarema maqaa biraa hin qabdu maqaa feete jijjiirattus hanga feete sareen sarema saree tana ofirraa buqqisuuf yookaan ofirraa ajjeesuudhaaf tokkummaa kee cimsi itti deemi tokkummaa keetiin fuuldura dhaabbadhu siin jedha ilmaan oromoo idil addunyaa gubbaa jirtan waan deemamaa jiru argaa jirra walumaan dhagayaa jirra kanaafoo maaltu nuuf mala wanni nuuf maloo tokkummaa keennan akkuma durisanitti san daran itti cimee itti fufuu qaba mormiin itti fufuu qaba guutuu oromiyaa keessa kutaan 11 ka'eetiniin ofirraa qolatu ofirraa mormatu biltsiginnaa ofirraa dhabamsiisuu naftanyaa wajjiin goondaritti fedhu galchuu jechuudha gabaabamatti kanaan ala dubbiin biraa hin jiru waa'een biraa hin jiru filmaataan hambagayaa hin jirtu filmaannis hin jiru namichi kadhaadataa jiru namicha dhaadatu ammootu isatu nama jedhe malee rabbiin hin jenne ofirraa buqqisuudhaaf dirqama oromummaadhaan namuu bayuudha bakka jiru walitti dachaanaa haasaa dhageeffadhu biltsiginna siif dhumattee jirti sheer godhi fedi nama malen deebdu baranna biltsiginna abbaa bade malee Randesu ya goota ko abshir Gale abbatti ni mani
beeka. Sambal segenna hattoota fi gantoota isinitti himan hin dhageettanne guyyaan isinii dhufe jirtu akkam jirtan nagaa qabdu fayyaa keessanii anaa jiraatu baga jiraattanii ilmaan oromoo idil addunyaa gubbaa jirtan hundi keessanuu ashamaa harka fuunee isiniin jenna jirra akkam jirtan as bayaa maal hanganuma silaa FB'n kun yeroodhaaf akka nu ugguran akka nu uggurte hattuu fi gantuun hin beeytanii jechuudha quba qabdanii warroonni morkata baale beeytan morkata baale isuma kana jechuudha baratu ni dandeessu ni dhufa guyyaan saniifis guyyaan muraasatu hafe sunilleen gadi dhiifama rakkoon qabu gobuu dadhabnaanin riippoorti godhuu mitiitii fedhan akka fedhanii gad deebisanii ol deebisanii ani anuma ana ka jedhe rabbii tokkocha jirtu akkam jirtu warroonni biyya jirtan dhagaa jirtan qeerroo fi qarreen ajjecha yoomiyyuu isinirraa dhaabbatutti hin jiru ka'aa tokkummaa keessaniin dura dhaabbadhaa isiniin jenna wajji dhaabbatuudhaaf silaa biyyan jirru dhugaadha biyya alaa jirra waan goonu hin qabnu waan dandeettii kennaa gumaachuudha hanga lubbuun jirru garuu biyya jiraannee isin wajjin odoo qoodamne qooda san odoo baane gammachuu ofirraa qabna gammachuu itti qabna jechuudha hireedha hireen fal'aana akkuma jedhame sani jechuudha waan fal'aanni sii fuudhe afaan kaayattaa jechuudha hiree rabbittu wal biraa gargar nu baase rabbiin gargar nu baase walitti nu haa galchu gama fedheenuu taanaan wal biraa hin hanqannu
haala taa'e hundaanuu wal quba haa qabaannu. Ka'aa ufirraa qoladhaa, ufirraa marmadhaa, dhageettanii waan dhaamsa hayyoonni dabarfatteetiin jette namuu dhaga'ee jira jechuudha. Namni hin dhagayin hin jiru, kan dhagayin illeen asumaan dhagayi jechuudha. Kaa'ii ufirraa tokkummaa keetiin biltsiginnaa tantee ofirraa qoladhu, dabarsi ufirraa. Akkuma wayyaanee sanitti darsa ufii guuratte kun Gondaritti agaltu, kun Goojjamitti agaltu, isiin kutaa lamaan tana malee hin qabdu. Goojjamii fi Gondarii isiititti haalittu jechuudha. Teettuu baatte didde amma kunoo nafxanya keessa jira, harka keessaa qaba. Oppidiyoon ammootu bitamtuu, duraanillee bitamtuu Tigreeti. Kana eennuufuu ifa galaadha. Warroonni yookaan hin beeyne seenaa Oppidiyoo hin beeyne hin jira jedhee hin amanu. Oppidiyoon oppidiyooma, sareen sarema. Saree fuulan dhiqan. Kanaaf sareedhaaf yoo amma feete yoo taate sareedhaaf foon tokko fuuteetiin yookaan ammootu lafee tokko yoo darbiteetiin jette darbitee fi jette sareen sun irraa nyaatteetiin jette deebiteetiin hambaa eeggattaa irraa eeggatta. Sareen hambaa naa hambifti jettee irraa eeggatta, hin eeggattu jechuudha. Sabboontonni achi keessa jiran ka kaleellee qabsaayaa jiran isaanuma keessa taa'anii ka dalagan har'allee dalagaatumaan jiranii jechuudha. Hedduudhaan ni jiran. Garuu hattuu fi gantuun achi keessatti akka baay'atte ifaa fi bilisatti namuun ni beeka argu jira jechuudha. Hattoota tana hoo maal godhutu mala ilmaan Oromoo irraa duuti dhaabbachuun isaan kun achirraa dhabamu. Feetee galtee qotatte, feetee biyya ambaatitti badde, nu biyyuma ambaatti banneetiin gara gara facaaneetiin jiraataa turre. Feetee ammootuyyuu gajjette akka ilmoo namaatitti bulte sun isin laallata. Dantaa anta isiitii jechuudha. Kanaaf namni akkuma wal beeytaniin ilmi ebaluu maal akka dalaguu taayitaa ofii keessatti araddarraa ka'ee hanga yookaan ammootu godinaatitti yookaan aanaatitti jechuudha. Maal akka dalagu, maal sabaaf akka yaadu, hagamta akka quuqama ilmaan Oromootii akka qabu eesiin qeerroo fi qarreen kana tooyattanii harkaa qabdanii hin beeytanii nama isin ajjeesisaa jirus ni beeytanii ofirraa qolatu, ofirraa bakka jirtanii kaatanii ofirraa mormatu, ofirraa ajjeesu hanga yoomiititti isin malaa isin fuudhanii bineensaaf isin laatan. Ajjeechaan homaa miti. Ilmoo namaa fuudhanii ajjeesanii Hararitti akkam dalagan. Ajjeesanii waajjiraa fuudhaniitiin achitti ajjeesanii baada ajjeesaniin booda bineensaaf laatan. Irbaata waraabessaa godhan. Wallaggattis dheengadda akkam godhan. Kalema malee dheengadda jechuudha. Akkam godhan. Ajjeesaniitiin darbanii waraabessaa kennan. Argaa jirtan, dhagayaa jirtan bakka hundaayyuu jechuudha. Maarree maaltu isinii mala eegamaa nu hunda kennaayyuu jechuudha. Ilmaan Oromoodha. Namni dhugaa quuqama Oromummaadha. Dhiiga Oromummaadha of keessaa qabdu. Dhiiga naftanyaadha of keessaa qabdu. Naftanyammaa kan keessa jira. Kanaafiin bakka seentuu fi gara itti deemtu waan hin qabneef nu nyaatta nutti garagalteetiniin. Inshaa Allahu rabbillee si nyaata nullee si nyaachuuf jirra gaaf tokko. Hin oolamtu kun. Kanaaf yaa ilmaan Oromoo idil addunyaa gubbaa jirtan wanti deemamaa jiru waan nama ajaa'ibsiisu, waan nama gaddisiisu, waan duraan mootummoota dabran keessaayyuu itti caale jechuudha. Mootummoota dabran keessaayyuu kuni faallaadha jechuudha. Mootummoota dabran nama hidhan,
nama ajjeesan taatuuf hin zarafan haganumaa jechuudha. Ka ammaa hoo fedhu jiraasi hidheetiniin fuudhee daggala keessa si kaayee achitti si biraa deemaa jira jechuu si ajjeeseetiniin waraabessaa si kenne irbaata waraabessaa ta'aa jirta jechuudha. Gocha kanarraa ammootu maaltu nu mala hin beeytanii jechuudha. Wanni isinitti himu hin jiru jechuudha. Eenyu nuuni beeka jechuudha. Wallaalaan hin jiru. Biltsiginnaan akkuma wal ijaartee hattuu fi gantuu waa hunda ijaarattee gurmeeffattee jirtu sanitti jechuudha itti deemaa jirti jechuudha. Dalagaa isaanii itti fufaa jiranii jechuudha. Yeroo namni tokko irratti baramee yookaan irratti naqqa'ameetiin hin jedhan yoo gar tokko waa balleesseetiin hin jedhan nama sana achii fuutee gara biraatitti kutaa biraatitti akka jijjiiraa jirtu namuu quba qabdan duruma baratte jechuudha. Waan duraan baratte san dalagaatumaan jirti. Maarree erga kana dalaydoo nutis hanga dandeettii kennaatiin waan agarree fi waan dhageenye waliif dabarsuudhaan gurra walii ta'uudhaan dirqama oromummaan ba'uun nurra jira jechuudha. Waan dandeenye godhu warri biyya jirtan qeerroo fi qarreen hin agartan hin dhageettan gaa hundarraayyuu wanni hundaa waama feetan FB'llee dhabdan yookaan ammootu waan kanallee guutuu dhaga'uyyuu yoo baattan rabbiif galatni haa ga'u. Abbaan qeerroo fi qarree waan inni maxxansu arguu yookaan dhaga'uu dandeettan dadhabdan ammootu OMN galata qaba, galata guddaa, galata namuu kafaluu hin dandeenye qaba jechuudha. Oromoo bira, Oromiyaa ilmaan Oromoo guutuu bira hattuu fi gantuun duruu isarratti duulti. Kuni maaruufa nafxanyaa wajjin diina wajjin. Kanaan alatti hanga Oromiyaa miidiyaa neetworkiin jiru rabbiin galanne haa ga'u. Aljaziiraa lammaffaa akka addunyaatitti gabaasa ilmaan Oromoo bira dabre gabaasa hundarraa sabaaf sablammii afaan torbaan dabarsaa jira. Afaan torbaan namuu argaa jira jechuudha. Afaan torbaan asirratti dabarsu jira hin arganii jechuudha. Kana waan arganiif gubatanii machaayanii waan ta'uu wallaalanii cufuufillee itti roorrisanii hin dadhaban hin sodaatanis. Dameen isaa wayi yookaan Itoophiyaa Xophee badduu fokkattuu san keessa jiramoo dameen isaa bakka hunda jira jechuudha. Bakka hundatti ijaarameetiin jira jechuudha. Hattuu fi gantuun gurguramee jira, maalii ta'ee jira, maarree ta'ee jira. Akka taanikaa waan arge alba'aa bahee jechuudha. Maarree eega gurgurame akkamitti har'a Minisoota irraa dabarsaa jira. Maal akka dabarsaa jiru kuni kaachirraa dabarse kuni eessarraa dabaraa jira jechuudha. Hattuu fi gantuun nama waan kijibduu fi nama akkamitti ammootuyyuu yaada isaatii fi moralii isaa cabsuudhaaf afaan banti jechuudha. Biltsiginnaa jala bitamtee biddeena lamaan nuti hin beeyna jechuudha. Wal beeynas hin beeynas gocha diinaa gocha oppidiyoo fi diinni garaagarummaan qabu. Inumaa diina sanuu wayyaa jechuudha. Diina san diinummaa isaa beeyteetiniin ofirraa eeggatta. Kana ammootu ka afaan kan kee dubbataa dhufee mana sirre gubu, dhufee loon kan kee saamu, loon kan kee gubu, qabeenya namaa barbadeessu ofii yoo ati ilaaltu afaan kan kee dubbata. Mee akkamitti diinummaa kan keellee beeytee ofirraa eeggatta? Guutumaan guututti oppidiyoon baduu qabdi. Siidaa Miniliksa wajji Itoophiyaa wanni jedhamu hanga wanni kuni barbadaa'utti hanga oppidiyoon dhabamtuu fi guutumaan guututti siidaa Miniliksuni diigamutti caccabutti badutti nagaan argattu. Kana beeka. Kanaafuu wanta deemamaa jiru walumaan argaa jirra, walumaan dhagayaa jirra. Guutuu Oromiyaa guutuu keessa jira.
waan naannoo garee tokkooti miti yookaan kutaa tokkooti miti kutaan 11 guutuun lafaa ka'ii dammaqi waan jimma keessatti dalagamellee quba qabda qeerroo fi qarree jimmaa maal akka godhanii fi maal akka irratti dalagame namuu dhageettee gurraa qabda namuu poosti godhametin namni saree FB irraa bitamtoota FB irraa afaan bantu jimmaan bakkan buutu yoomiyyuu taanaan hin jimmaan bakkan buutu har'allee borullee jechuudha sabboontonni ilmaan oromoodhaa ta jimma keessa jirtu qeerroo fi qarreen maalirraa akka jirtu argaa jirta dhagayaa jirta hordofi hin agartaatiti yoo hordofi waan biraa dhabdeetin hin jette Yahyaa Bashiir hordofi argaa jirta guyyurraa waan inni maxxansuuf waan inni post godhu hundaayyuu argaa jirta jechuudha waan kijibaatii miti waan qabatama qabu jechuudha hayyuun tokko gabbayeetiniin akkuma namoota kaawwanii waan arge post godhu waan arge alba'u waan arge haasa'u waan arge hin maxxansu jechuudha waan qabatama qabu tokko irratti rarra'eetiniin deema jechuudha boru itti qaanfata jechuudha hayyuu maa jedhame qof beekaadha rabbii gaditti beekaadha lafaa ka'ee yookaan biltsiginnaa jibbaa biltsiginnaa qofaafi miti kana laala kana hordofa hordoftoonni FB kiyya morkataa baale jala jirtan hundi keessanuu amma as jala jira jechuudha haa ta'u malee sanilleen homaa miti na ugguranis ana ugguruu hin dandayan ana cabsuu hin dandayan kana ajjeesus kana cabsus kana kaasus kana jiraachisus rabbii tokkocha anaa dhufu Abu Amaan هلا والله هلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مركتها بالي جرتا كم جرتا نجا قبضة فياكت وان قراك إنك يسجرون وتبتا جرتا وان بلتقنان جرتا نجا سيساقلتي كشف الفودي أمتا الرتي دلقا جرتو وان بلتقنان أمتا أدام بودج إنك يسيتو sagalee xiqqasho ol fuudhi akkam jirta nagaa qabda anaa dhufu baga nagaan dhufte mee maal jette Abu Amaan itti deebisii ergee jira دقيقة جرات دبي Abu Amaan siif ergee jira hello
Hello. Kamera nana dide mosi dide habibi yani si ferge jira garu. Era debi si ferge jira. Bene ga. Si dide bo. Carra kan keti. Hello. Yoka si dhufutate me ani bar yaalu jira nadida vayti godhi naan jedha haarayatte numa hayyee rakkoon qabu na didee jira maaliif akka ta'an hin beeku abo amaan amma itti deebi amma yoo si dhufe hayya kalas rakkoon qabu ana na didee jira yookaan si biraa ta'uun ni mala kanaafuu warroonni dhuftan jechuudha hundi keessanuu anaa dhufuu baga nagaan dhuftanii waan irra jirullee kama waliin dhagaa jirru kama dhageettanii jechuudha waan jechuuf jiru dhagaa jirtan na fakkaata hundi keessanuu mee warri biraa namni biraa invite ergatuu ka fedhu namni biraa munki yookaan jawaala irraallee ta'uun ni mala godhee jira ani gara kiyyaan namni biraa namni kaameeraa qabdan namni biraa inni ka isaan adidee jira ka biraa yoo jiraate yalla seenaa ka biraa yoo jiraate yaanni irra jiru kama waliin amma wajjin odoo haasofnu nu harka dideetinin invaayitinin ergate na dide namni biraa yoo ka jiraattu taate irra yoo jiraatte kaameeraa yoo qabaate ergatuun ni mirga kan keeti homa fedhe yoo taate biltsiginnaan amba buqqisuu yaaddeetiniin jirti kutatteetiniin jirti kutannoo isii tana ammootuyyuu hanga yoomiititti ilmaan oromoodhaa miidhamanii jechuudha ilmaan oromoo ajjeefamaa jiranii akka ajjeefamaa jiran akka ammootuyyuu reebamaa jiran qeerroo fi qarreen
ati hoogganaa baa'ooti, ati hoogganaa shaneeti, ati maarreedha, ati jinniidha, ati kaafaa'oodha, ati maarree deeggarta, kaan ammootu mallaqa nuu kenni, kaan ammoo maaliif nun deeggarre, wanni dirqamaan nama deeggara maa inninni, wanni dirqamaan taya maa inninni. Akkamitti mootummaan tokko dirqamaan na deeggartan malee, dirqamaan na jaalattan malee jedheetiniin ilmaan Oromoo hiraarsa. Namni dirqamaan nama jaalata. Jaalalli dirqiidhaa hima jirti. Yoo jiraatte hoo hangam takka mi'ooyti. Hangam takka isaanitti itti fakkaate malee yookaan ammootu kanaan nama jilbiiffachiisuudhaaf kana yaadan malee namni isaaniif jilbiiffatu namni isaaniif suduuju hin jiru jechuudha. Ka suduujaniif rabbii tokkochaati. Kanaaf wanta deemamaa jiru walumaan argaa jirra. Yaa obboleewwan too, yaa lammiiwwan too, yaa Oromoo qeerroo fi qarree biyya jirtu dhaamsi siif dabarfamee jira. Dhaamsa si dabarfameetiin hin jiru kana ammootu galmaan gayatuun si qabdi. Ana qabdi. Dandeettii hanga humna tiyyaatiin jechuudha. An barsiif erge hin dadhabe malee jawaala kan keettirraa ta'uun ni mala. An si ergee jira Abu Amaan. invite godhi deebi'ani godhee jira siif ergee jira garuu hin dadhabe yeroo hedduu siif deebiseetiin hin jiraan. Kanaaf waan kanarraa dubbadhaa ol bayaatiiti ilmaan Oromoodhaa jechuudha kan biyya alaa keessatti miidhamaa jiran kan biyya ormaa keessatti rakkataa jiran hidhaa keessa jiran dararaa keessa jiran kan biyya keessaallee akkasuma dararamaa keessa jiran dararaa keessaayyuu jeefamaa jiran irbaata waraabessaa tayaa jiran kanarraallee dubbadhaa ol bayaa sagalee tayaa fi isinin jenna. Homa fedhe yoo taate numatu walii numatu foonii numatu wal qabataa gaafa guyyaa rakkoo gaafa guyyaa xiiqii san yaadadhaa. Ilmaan Oromoodhaa ta bakka takkatti kan biraa haa taa'u akkamitti seenaan sun eenyummaa jalaayyuu akkami baddi. Guyyaa takkatti namni 700 boolla takkatti dhumuun guyyaa irreechaa namoonni yaadata jechuudha. Bakka takkatti ka dhume suni Islaamaa kiristaanaan ilmaan Oromoodhaa jechuudha waaqeffataa fi akkasumatti amantaa hedduu ka hordofon akkasumatti bakka takka akka dhuman kana dagatame san awwaalatanii bira taraniitiniin har'allee nu awwaalu jiranii jechuudha. Har'as nu sukkuumu jiranii jechuudha. Dhiiga keenna xuuxuu baratanii jechuudha. Oppidiyoon sobdeetiniin nutti dachaatee jechuudha. Ilmaan abbaa gadaa fakkaattee ilmaan abbaa garaa taateetiniin nutti garagalte jechuudha. Erga nutti garagalte hoo nulleen ammootu erga ufirraa agarree ufirraa barre tarkaanfii jirtu fudhachuun dirqama Oromummaati. Dirqama namuutuyyuu jechuudha. Lubbuun gaafa dhalattee duute. Eenyumaayyuu hanga fedhe ol utaalee gad utaalee gara fedhe deemee biyya fedhe marsee lubbuu tana bakka fedhe yoo geesseetiin hin jedhe gaafa guyyaan gahe kutuun isii hin oolamtu. Hanga kuttu kuchisiisi hanga kuttu odoo isiin hin kunne hanga jirtu tana atilleen ofirraa diina kan kee kuchisiisii kuti. Tanuma isiniif dhaama yaada nama wajjin dabarfatuudhaaf yaadni warri invaayitii biraa yoo jiraatu taate isin eega yeroodhaaf. Ani Abu Amaan kan kenna didee jira maal akka ta'e irraa hin beeyne. Hedduulleen yaalee jira. Abu Amaan kaameraan kan kee amma naaf dhufee jira galatoomi. Mee yoo irra jiraatte irra yoo jiraatte yoo irra jiraatte Abu Amaan deebii mee yoo irra jiraatte deebii si eegu jira.
deebii mee yoo irra jiraatte. Abu Amaan yoo irra jiraatte deebii. Harkarra nyaatte biyyee nyaatta bilchiginna boolla qottee boollatette boolla dante ittuma galta gamba kigerro Kiyo kiyesi tegale, kiyo kiyesi tegale, dige jasera darone, yo halaganu rajale, yo halaganu rajale, duba dukuntu madisi, duba dukuntu madisi. Abdi anadu. Yoo halagaan nurra caale jedhen sirba jaalalaa isinitti hin fakkaatin. Tokko tokko sirba kana keessatti hiikkaa qaba. Sirbi kun hiikkaa qaba. Sirbaa fi manaafni silaa akka abbaan itti hiikkate jettanii siyyoora adeemsitanii yoo barbaadda. Hiikkaa qaba. Kanaafuyyuu yoo halagaan siif caale jedhanii hiddataati. Harkarra nyaate nu nyaate bilchiginnaan.
nyaate nu nyaate biyyee haa nyaatu bilisiginnaani argaa jirtanii dhagaa jirtanii artistoonni sabboontonni jechuudha gantuu fi hattoota odoo hin taane yookaan ammoo kondomiidhaan bitamtu odoo hin taane akkanatti dhugaa jirtu ol baaftee itti himte jirti jechuudha. Bilisiginnaan garuu hin dhageettu gurri isii duudaadha. Gurri duudee jira. Erga gurri duudee yeroon bubbulee jira. Kanaafuyyuu kaa'ii dammaqii kaa'ii qeerroo fi qarree kaa'ii bakka jirtu tokkummaa keetiin ofirraa fonqolchi diina kan kee jala teettee hin du'in. Gara laafuun hin ta'u. Gara laafinna akkanaan nu ga'e jiru. Gantuun nama hub. Jauh yang jalan cerita nih sila ya ada walinda berpernah ya teman-teman new. Singke bioga teh.
jedhanii abbaatti himanii akka abiyooti. Nagaan naa bulaa warri dhuftan. Jiraadhaa bakka jirtanitti fayyaaf nagaa qabaadhaa. Mormi keessan ammoo itti fufa. Sagalee ilmaan Oromooti ta'a. Waan biraa nu dadhabne. Gaantoon nama huba. Kabadu hiriyaa dhugaa. Gantuu fi hattuu fi gantuu fi saree fi saratee jalan deemin. Nagaan naaf bula. Hanga FB kaaniin walitti dachaanutti jechuudha. Kana ammaaf yaada waliin dabarfatuudhaaf yookaan yaada waliif qooduudhaan namni kophaa ofii haasa'uun kophaa ofii iyyuun bu'aallee hin qabu. Haa ta'u garuu sagalee ilma Oromootiif yoo ta'e nam shan yoo dhageeffatee sheer waliif godhe anaaf narraa bahuun yookaan ammoo tuyyuu saba kiyyaaf hanga dandeettii kiyyaa dabarfatuun yaada qabu dabarfatuun rabbiifillee namaafillee galata jechuudha. Warroonni dhuftanii na daawwattanii yookaan ammoo tuyyuu jettan galatoomaa ulfaadha. Namoonni FB kana hin beekne asumaan bartanii share like post waliif godhaa jechuudha. Hin irraanfatinaa kanuma anuma morkataa baale. Galatooma aga yeroo biraa walitti dachaanutti. Halkan gaarii isiniif haa ta'u, kan guyyaatis guyyaa gaarii isiniif haa ta'u. Saba keessan bira dhaabbadhaa. Ilmaan Oromootiif dubbadhaa. Quuqama onnee keessan keessa jiru ol baasaa dubbadhaa. Bilisiginnaa biyyaa baasa. Nagaan. Bye bye.